Hai gizu akka murtee fayyaa kedhamti annagaa kudha galata waaqayyo jiruuf jireenya jajjabaataa maatiin kee hundumti alaamanni waati jabbiin nagaadhaan siin jedha. Maalin godha gizu xiqqoo ishee koo hojjaa kanaa waa'ee hojjaa kanaa waa si marachuun barbaada. Kumaan godha waa'ee hojjaa kanaa goe. Ameen seenuu kosiifis nagaan haa baay'atu akka mooltee jirta nagaa kooti sagalee kee moomman argeessiin jedha ifamaa. Hojjaa moo maalitti hojjaan kee maal ta'eessa? Seenumaadha waansa hin gabaabbatte moo dheeratte moo maalidha waansa naaf hin galle ifadhaaf go'ime maalidha? Hin gabaabbattetta. Inni kaan gabaabbinaa fedhee caammaa tarakasii suuqirra jooree tarakasii guddaa barbaada. Ani suuqirra kan hin jiruuf kan lakkoofsa miilatti na ta'uu dhabeenidha. Amma deemu hojjetamu South Afrikaa saamu maal isaa fedhan sanatti ni safarsiisee agarsiisa malee caammaan dhabameera. Hojjaa dheerina si gaafadhe hojjaa dheerina. Gaafan viidiyoo waraaba jedhume gizu. Takka madaabaraan kaa, takka kumtaalarraan kaa, takka makartafaa madaamii fideenirra kaa. Rakkadhe naan fudhatu viidiyoo. Hojjaan narra ba'e. Seena dhugaa kolfa garaadha dhukkubsitee siin jedha. Egaa geemu ajaa'ibuma silaati eertuudha moo qo'e yeroon akkas ilaalu eertuu amma kanaa natti hin fakkaattu. Haa ta'u iyyuu malee viidiyoo safara yuutuubiitti of waraabuu jeddeeti bilbila irra bahe moo oh my god. Ilaame namni kamaa gam eeratu iyyuu inuma of waraabaa akkuma go'e. Garuu ati kireem maasteriitti fayyadamiiti jecha yoo mata illee barraada mamadaamirra waluma kaayiti isa bishaan baatu sana beekta miti. Yookaan immoo bakkuma siree kee jechuudha. Deeskii tokko irratti jechuudha waa tokko ol kaawwadhuuti of waraabi sirriitti. Maasilaatti mataa hanga lukaatti of mul'isuun dirqama miti bari. Gabaabama yoo of waraabdee hin wayyuure bakka biyaa. Akkuma go'i iyyuu jedhe gaachi taa'eetet immoo maatti isheen jedhaman. Ganaan taankii madaamii isa bishaan baatu ol gashaa kilaasitti badeekaa gizu. Inni kabaabar. Muluu of gashuu baattus ani xiqqoo ishee jechuun fataa sanaa jedhee gara isteeppaa kana mul'ifachuun barbaada qaldanyaa maatti isheen. Abshir seenuu maamiti ati sheebbii hunda mul'isuuf rakkatiin ergaa dabarsitu kallattii garagaraanuma appilikeeshinii garagaraa jiru waanta ta'eef isuma fayyadamee waa'een hojjaa siin aarsiidha siin jedha maamiti.